Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ashama harka fuunee hordoftootaa fi dhaggeeffattoota gadaa tuub jirra jirtuu uummata keenya qaalii fi kabajamu. Arranta nagaa anilleen obboleeyyan kiyyaa fuula miidiyaatti isinii deebi'eetiin jira. Maal qabattee dhufte jechuun keessanillee waan hin oolamneef wallaahi wanneen asirratti dhiyaadheef waa'ee gartee dhimma gartee tana dura gartee quba qabdan isin akkuma tana dura daawwachaa turtanitti viidiyoo takka illee tana dura illee isin waraabee gadhiisatiin jira. Viidiyoo immoo hedduudha waraabaa jira. Hordoftoota keenya garuu daawwattoonni keenya akkuma hedduu daawwataa jirtan viidiyoo waan ta'eef share, like, subscribe gochuun dagatanaa daawwadhaan isin jaamee viidiyoo tana. Wanni qabadhee dhufe egaa obboleeyyan kiyya akkumatti gartee tana dura quba qabdanitti waa'ee gurbaa haadha mana Museenaaf jalaa qabu aanee jalalaa jedhaniin waa'ee isaatiin asitti qabadhee isin dhiyaadhe irraan tana. Gurbaan inumaatu akhbaarri waan ajaa'ibaa deema. Gurbaa intala hin fuune je'eeti amma ganaa gartee akka nama haaratti isii tana fuudhu deemu isillee viidiyoo gadhiisan takka arkee dalaaleetiin daawwadhee arkeetiin waan hedduu takka nama ajaa'ibsiisu. Guyyaa dheengaddaa kan yaana jedhanii karaa gartee biyyaa imaluuf ka'an ijjitiin harkaa baate fuudhee jee Zeefatti himee Zeefaan ijjitii sana wajjin gara Seenatti fiddee anillee inni ijjitii san baafnaan beeke fuunillee dhugaadha. Hordoftoota keenya dhorkaan qabu shari'aan afur eeyyamte warreettan gartee komantii jalatti illee yaada adda addaa barreessitanii jirtanii wallaahi wanni kun gartee waan gareen keessan akka yattanitti gadaan bultii namaa diigaa naan jechaa jirtan komantii keessan arkeetiin jira. An bultii namaatis diigullee hin fedhu akka isin jaaramtuun falmaa isin garuu gadaan bultii namaa diigee naan jettan maali garuu kun maalirraa kan ka'e waan nuti jechaa jiru dhaggeeffachaa hin jirtan moo akkanumatti kijiba warra qabu maali immoo bultii isaan diigaa hin jiru. Bultii isaa ifiif diigu jira malee aanaa diigu jira. Namni abbaan manaa fi keessa akka itti eeggatu abbummaa beeku. Mootummaan Ameerikaa dhufee Itoophiyaa Abiyyi osoo Abiyyiin bulchaa jiru ni hoggane jechuudhaaf akkam hin danda'amu. Jaartii takka immoo jaartiitti jedhamni biraa dhufee na biraan itti kutee mana kiyya keessa naaf hogganuu akkam to'achuu ni danda'ama hin danda'amu. Mana kiyya keessa namni anumaaf beeka mana kiyya keessa akkaan itti hodhu aanillee isumaaf beeka. Wanni bultii isaa keessa illee nanaqillee hin jirtu ani laakiin immoo miyyoon inni gartee ammaan tana ni fuudhee jee deemullee yeroo jalqabaatiif fuudhee jee miyyoon immoo laakiin amma viidiyoo takka kun gadhiisee jira hin fuudhee jeetti. Viidiyoo daawwattanii jirtanii gadhiise nuti immoo fuudhee nuun jedhe fuudheetiin jira. Akkana jeenatti jechuun gaafa hin dubbatini fuudheetiin jira naan jedhe sanumarratti ga'anillee fuudhee jee waan inni duraan naan jedhe hime jechuun obboleeyyan kiyya. Akkasigaa ammaan tana viidiyoo inni waraabellee gartanii jirtanii daawwattan na fakkaata. Miyyoon inni fidellee gartanii jirtanii miyyoon ijoollee ganda keenyaati. Ansiin seenee waggaanii fi fuudheetiin jira naan jiru dhala biraatiin seewwan isin seene garuu waata biraa fuudhee gaa hin beekne gurbaan yaan ilmi namaa kun beekadhu namaan galu ilmi namaa hin amanamuusi waata biraa fuudhee qabaate yaani ilma namaa kun namaan galu waan gadaa kana keessa waan gadaan sammuu isaa kana keessa yaadu
daawwattoota keenya isin achirraa asitti beekuu hin dandeessan. Waan sammuu tana keessa yaadu jiru anaaf haa beeku. Isalleen akkasuma yaada isaaf haa beeku isuma. Waata biraa bakka biraa fuudhee tana siin ammaa saaratti gartee miyyoo wanta keenyaa gartee siin fuudhaa siin fuunee tana dura gartee daawwat ummata isuma mataa zoorsisu jechuudha barbu. Intaluma Museenaa maraachuu jechuudha. Maali akkana wal godhu? Isin akkasiin huccuu darbitee fiiduu fedhanii obboleetii wajjin dandeenyummaan oofanii bakka na godhu. Isummaanuu isa kana quban qabdu akkamitti isummaanuu gartee na fuudhe akkamitti haana fuudhe jettee bira dhuftee hoo akkamitti gabbuuse na dhibe garuu inni kun na fuudhe amma inni fuudhe jee dubbata. Immoo viidiyoon tanaa irratti hin fuune ja'a isuma mataa zoorsiisuuf jechuudha waan kana dalageef inni mataa isii shil godhuuf wanni kana garuu gaarii miti na fakkaata daawwattoota keenya isinillee yaada qabdan asumaan kan addaadha. Wanni kana kun gaarii miti. Ani jaalala irraa burullee niin kabajaas akka niin jaaladhaas akka obboleessa fayyattis na ilaala. Ani isaas gartee akka inni gartee bultiin isaa diigamtuus hin fedhu. Bultiin namaatillee akka diigamtu hin barbaadu. Hordoftoota keenya sanumaan wal qabatee ana ammaan tana miyyoo weenta keenyaa isanis dhaqee gartee dubbisuun qabajee sammuu tiyya tana keessatti illee galmeesseetiin jira. Eega akkamitti akka isiin tun isa san bira deeyite osoo gartee asiin Museenaan gartee ala jirtu osoo ilmoo irra darbitee jirtu akkamitti akka isiin san dhuftee bira jirtullee gaafachuun kiyya dirqama natti fakkaata. Miyyoon tun gaa dalagara jirti duraanii isin dalagara turte an dalagara jirtiin quba qabu malee amma ani bira jirtiin fintaa'u gartanii jirtan viidiyoo takka irratti viidiyoo bubbultee wala fakkaate takka guyyaa afurmoo kana bubbuleetti akkamitti akka dhuftees gaafachuun kiyya dirqama. Garuu manaa fi aanee jiddullee mashaakil guddaa jira waan fedhe ana kun nama akka kiyyaati dhaqeetiin anis gartee waan inni jiru isa gartee mana jiraates wala rakkoon qabu an garuu ittiin jarjaru waan fedhellee anaan jiru an Museenillee manatti deebisuudhaaf gartee karoorumaa qaba. Guyyaa meeqatti dhaqeetiin gaa viidiyoo malee isin gadi hin dhiifne malee inni diddee isin hin galutee diddee akkasii gaa hordoftoota keenya ani isa kana ammallee gartee amantii irraan qabu. Aaneen shammadaa beeraa ta'u jiramu. Shammadaa dhalaa beerachuullee dhiifama. Isaan rakkoo qaba dhalaa gartee shammadii niin fuudha jeeti. Sanillee dhimma isaatii shari'aan afur ayyaana rakkoon qabu. Anis man fuudha garuu laakiin fuudhuu rakkoon qabu. Namni yoo fuudhee ilmaan illee gartee heddummeeffachuuf shanyiin teetillee heddummaatti namni hedduu fuudhu nama rakkoon qabu waan dhiiratanii galu. Ilmaanummaan Oromootuun heddummaata namni gartee duraa miliyoona meeqa jedhan miliyoona 40 miliyoona 100 waan jedhu fuudhanii heddummeessuun bareedduudha. Akkasitti hordoftoota keenya egaa arraan tana wanniin viidiyoo tana qabadhee asitti isin dhiyaadheef ani gartee isiis dhaqeetiin ammaan tana harkuu isii bira dhaqee gartee isillee dubbisee ani yoo mana jiraates waan fedhaa fiduuti ani ittiin garuu hin jarjaru dhaqee ilaaluun qaba jeetiin asirratti isin erbee gaafa hordoftoota keenya mee isinis yaada qabdanii koomentii jalatti naa barreessaa isiniin jaa. Isin wiinumaatu mana didde viidiyoo takka daawwadhee ilaaleetiin mana narraa bahi jedhani waan akka isii manguddootti ergee manguddoo sana nallee nama yaamanii manguddoo sana waan akka jalaa diddeeti hayii deemi isin dhufu jirti jaan eeysa deemti fide isin fuudhee gabbuuse fakkaatti eeysa deemti duubare hin boottee jalaa didde viidiyoo sanillee harkeetti natti tokko wallaahi nama ajaa'ibsiisaa aneeni
dalagaa isaa garuu namni waan facaasee mul'ata rakkoon qabu. Takkanaatiin isin jaga hordoftoota keenyaa isinillee bakka jirtanii gartee du'aayidhaan nu jajjabeessan isiniin jaa du'aayi nu godha yooniif gartee egaa ilmi namaa dogoggorullee numa jirti yoo dogoggorullee of kolchaa balayyaan kee yaada keessan koomantii jalatti haa qabdan nu barreessan isiniin jaa immoo laakiin gadaan gartee siitu gartee gaafa dhiyootis fiizaa isaa jalaa jabeessee kan jettanii gartee maal jettanii yaada waa hedduudha barreessitan koomantii jalatti harkeetiin jira. Nuti wallaahi kana beeku keessa kiyya rabbii tokkicha ilmi namaa na beekuun hin danda'u. Sunilleen kan ta'eef gaafa sanillee isin akkuman dubbadhee tana dura jirutti akka inni gartee jaaltuma isaatiin akka fidee amaana jabeessee waan kana amaana ittiin akka inni ta'e irraa fuudhee jabeessee gaafa sanis isumaan na bira kaatee jechuudha akkuma waan itti jabeessii naan jettee jabeessee. Sanumaafuu hordoftoota keenya ani bultiin namaatis akka diigamtu isin barbaadu isinis gartee warreettan koomantii jalatti bultii namaa gadaan balleessu jira isin maal bultii diigu jiraate bultii keessaan maal godhaa warreettan jettan bultii namaatiin maaltu na gabbaa hoyyaa xiyyoofachuu malee. Takkanaatiin isin jaa hordoftoota keenya yoo dandame isii birallee dhaqeetiin viidiyoo isinii mara hanga walitti viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan nu turaa. Bye bye, ciao ini sini ja. Iya ada kapten.